Amala gaarii uumuu. Amala gaarii qabaachuun rakkisaa ta'us waliin jiraachuun salphaadha. Amalli gadhee garuu uumamuun salphaadha. Ta'us waliin jiraachuun rakkisaadha. Seera amala gaarii uumtee qaama kee akka guutudha. Amalli haalaan jalqaba irratti shaakaluu fi barachuun rakkisaa ta'us yeroo muraasa booda garuu ofumaan salphaa ta'a. Utuu baay'ee hin turin akkaataa durii itti hojjettu deebi'uu mannaa amala haaraa kee shaakaluun salphaa ta'a. Amaloota namoota sooreyyii yookaan namoota dureeyyii. Amalawwan dureeyyii hunda jechuun ni danda'ama jedhaman shaakalaan horachuun ni dandeessa. Fakkeenyaaf qorannoon Forbes bara 2015 biliyoonaroota ofiin of tolchan irratti gaggeessan guutummaatti dhibbantaa 76 milkaa'inni isaanii hojii cimaa fi of adabuu irraa kan maddedha. Miliyoonaroonni torbanitti gara sa'aatii 60 yeroo baay'ee torbanitti guyyaa 6 guyyaatti sa'aatii 10 fi isaa ol hojjetu. Dafanii obboroodhaan ka'u. Sa'a tokkotti sa'a 12tti akkuma David Foster improviso muuziqaa isaatiin jedhee namoota milkaa'oo torbanitti guyyaa 6 gadi hojjetan hin beekuun jedha. Egaa atis namoota milkaa'oo ta'uu barbaadde cimtee hojjechuun sirraa eegama. Abshaala ta'uun immoo hojii kee milkeessuuf baay'ee utubaadha.